guddaa kun ammoo waan hammeenyaati miti isarraa jibbaa takkalleen qabu laakiin ammoo wanni nuti jibbinu dalagaa san jibbin haqiiqa dubbachuudhaaf wanni Kamal dalagutti jiru waan rabbillee jaalatu miti waan namatti illee tolu miti waan das nama jiru ilaalleeti namni xiqqoo si waa barateetiin jedhe tasgabbii qabaachuu qaba jarjara iyyuu dhabuu qaba haraama dalaguu dhiisiiti yookaan ammoo waan akka sirbaa uumamu naannessuu dhiisiiti waan gad dhaabbataa wannaayyuu jarjara dhabuu iyyuu qaba anan fakkeenyaaf anamma namni ustaada naan jedhaa miti isaa osoo an jarjare akkuma amma jiru kanatti osoo an jarjareeti jarjaruma kiyyan irratti hin jaalattan isin mallaan keessan jechuudha jarjaruma kiyyan irratti hin jaalattan namni waa barateetiin jedhe ummanni haraama dalaguudhaa miti halaala qofa dalaguudhaa miti waan isarraa eegu waan mubaahayyuu yookaan waan rabbiin halaala namaa godheyyuu hunda dalagu hundas nama hin jiru musliin namni sheekaadha jechuudha fakkeenyaaf amma nama sheekaadha ijoollee fakkeenya maastika alanchaa deemuu waan gaarii maastika alanchaa deemuun halaala haraamaa miti garuu namni sheekaa tokko namni caalimaa tokko osoo gabayaa keessa wayte deemu almaastika alanchaa anyak godhaatiin deeme sira waan halaalaati haraamaa miti das naman jedha ummanni das hin jedha amma isa kana das ni jedha isa kana ummanni muslimaadha das hin jedhu nama muslim nama isa afoo jiru nama isa afoo jiru nama waa dubbatu qabu namni wannaadha kana das hin jedhu nama sheekaa deema akkana godhadda naman jedha dubbii keessa malagalumi adumu kama nagacha ishayra Kamal nagacha ishara kingi Kamal agalu Omar rakiso isa Oman tar inshallah wajuman ko beno batakalle rakiso inshallah akasi da wali galati wannan sinin jedefi nama sheka nama wa baradu wallahi obali wanki ya kale namni wa karatani wa ko si rabbin sin kesa kale me tanan ne sirin na ubada anille hirrina ni kaba hirrina gudda kaba namni hirrina da benjiru namni umama ta'e hirrina da benjiru lakin nuti hawasni kun nuti hajuma hawasni kun wani nuti hajumu fasir binu fusuntane wan harama isafati dalagu da fusuntane wan tani satti dalagu suntane wan salata ka sabar sin nuti hajumu wan dina isara ka sabar sin nuti hajumu ijolle ne dun qur'ana karaw da bani tawun jiran ne dun karara bi usum balatin tawun jiran kan amanti namonni birada badila yutti tilallabanitini badila tilallabani badila yuba kara badila ke fudata jiran hedduda kanafu wanni simbar bachisu irrajalat midarati mullachu midarati bekamu sontan wanni isam barbachisu mata barbachisu isam barsisu damsaki yakawli galat ani awwal qasim ufada ufadde ta eti ummata bidatina beke oromon gutum beku sontane ka ummanin rahajum nama dibbana ma dibbasidiyo argadetin je ummata san barsise wa hubachisu wanni ummanin rahajum saka ummata san hubachisu wanni ummanin rahajum saka ani haga fede bekamu miti yo nam to kolle mbekni yero heddu indu baddan leda rabbi subhanahu wa ta'ala gafa bekam tisif rabbi sifat an kajedu sa'ata kasina gefatura awwal yero takaki Kamal abo darani kuna kuna umada demokrasi iya galato barba jazakumullah khairan ana masala dige Kamal la boya ayambuina dige same gesetin sin salatu da wallahi salata ge anabira salati ge tija yero takasir kenna Kamal takko fana kenna ya walu mata tayna sirken umada tayna sirken ero takasir kenna sirken inshallah wannan dubbachuu jiru walii galatti ala kulli haalin abadan beekamtiidhaa miti oromoon kanurraa barbaadu nama sheekaarraa jechuudha sa'aatii kanatti kanurraa haajumu namni ummata kana barsiisuudha ummata kana ta'asiiratti gochuu afaanin mirkaansine biraa deemu qofaa miti waan inni jedhu jenneeni biraa deemu qofaa jiru yatteenyee barsiisu nu barbaachisa sa'aatii itti kenneen ummata kana barsiisu nu barbaachisa haga dandeessanii daqiiqaa 30 haa ta'u daqiiqaa 2 haa ta'u daqiiqaa 10 haa ta'uti karaa rabbitti yaamuudhaaf yoo waan feetanillee taatan karaa rabbitti yaamuudhaaf qophitaati yaama waan biraadha dhiisaa jechuudhaafi kanuma jedhaanii geeffadheetiin jira rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hunda keenyaayyuu nu faalaaffisu rabbiin hunda keessaniif barakaa isin haa godhu geeffadhee jira Haydar kanuma jedhaanii amma Kingi Kamaal itti gadhiisuu dandeessa inshaallah rabbiin barakaa isin haa godhu. Assalaamu alaikum. جزاكم الله السلام عليكم استاذ كنا الفاده يا دبل في وانتوتا نتلي هو بن نكرتن لغات بچو داف
Ustaz Awwal Qasim namoonni baay'een live irra beektan malee haqiiqaa isaanii beektanii Ustaz Awwal Qasim akka namoota ustaz biraa osoo hin taane nama ulamaa gurguddoo biyya Itoophiyaa sanarraa ilmii barate yeroo ammaa Madiinaa Jaami'aa Islaamaa Madiinat al-Munawwaraa keessatti nama ilmii isaanii qaraa jiruu fi nama yeroo isaanii qooda waan akkana isaanillee dubbatanii beekan garuu bakka walii beekuun gaariidha. Yeroo asirratti isaan dhageeffannu kabajaan, jaalalaan, obsaan waan isaan nutti himan miira keessa galanii akka keenya lolan daawaa isaanii ergaa isaanii fudhachuu qabna. Kun waan biraati. Kanaafuu akkasitti beekaadha. Ina asirratti tasgabbaa'e. Salaan hakim. Daqiiqaa lama dubbadhaan. Tokko. Nama narrabsin. Tokko. Nama arrabsaan jiru ani. Arrabni kee haachiti. Ani warra haqa namaa dhoysuuf asitti waasiif dhufee takka garee shahaadaa jettan takka taan jettan. Ani wanni mana bananiif hamal miidhame jedhee isinitti himatti. Akkamitti miidhamee haa jettanii isinirraa fedhe malee gareen shahaadallee mana qaba. Haaruu awwalillee yoo barbaachifte gizee biraa faarsiidhaan maal godhaa mootummaa kana fiddan. Garee shahaadaa jechuun islaama jechuu miti. Garee shahaadaa jechuun islaama jechuu miti. Garee islaama. Dura waan namni jedhu dhageeffadhu. Garee shahaadaa jechuun garee al-muwahhidiinas. Obboleessa nu dhagaye. Garee shahaadaa waan taate sitti himna. Garee shahaadaa waan taate sitti himna dhagaye. Eena sitti hima maal beekta garaati. Ati gaafuma darasummaa keessaa sheenis abaaree. Maa indaka ilmi haaki. Ati gaafuma sheenis abaaree darasummaa godina Arsii Lixaarraa badde ati gaafa san kasaarte. Kasaarama eessa nama dhagoo beekta. Nama abaaree. Ustaazina jiranii daawaa dhageeffatan nuti. Namichi mataa waa'ee edda turame yaaliin ajjeecha irratti ga'e nama yaaliin ajjeecha sarraan ga'e haa dhufu kunu marhaba hojii dhaabbanna. Yoo yaaliin ajjeecha sarra ga'e jiraate haa dubbatu hojiin dhaabbanna. Yookaan ammoo ammallee akkuma kaleessaa garee shahaadaadha waa'ee garee shahaadaa osoo akkuma kaleessaa darree fi darsaa jechuun dura arrabni hin jiru. Yoo akka ustaazaa kanatti adaba haasoo ta'e hin dhageeffanna ammallee. Dhageeffanna. Sheekh Hamzaadhaa fi carraa kennita heerradhaani wannaan mana saadara billee wanna fidiranatti fakkaata. Carraa kennaa fi anallee natti geessimee bakka kanatti guddisi. Saadara billee bira carraa wanna jiranatti fakkaata inni kana akkas. Saadara bira illee. Tadawwal hangaafii takka qofa sin gaafadha. Gaafii tokkotti qofa. Waliin argaa jirra ani yoo balleesse yoo isin miti namni biraas wallahi sirri jirtu dhaabbadhu naan jettani nan dhaabbadha. Garuu ustaazawwan keenya hedduu irraa ani waan taazzabe yoo sirri hin taane sirri miti naan jedha waan taazzabe. Miidiyaa kana gubbatti yeroo baay'ee namni miidiyaa kanaan deemu nama barnoota illee diinillee maallee waa takka hin beekne fi waan takka qulqulluudha waa hundarraayyuu tokko jedha. Lammaffaa ustaazawwan keenya sheekotiin keenya isaan bira gastii argataa warra halkanii guyyaa hojiin isaanii nama arrabsuu qofa ta'e biratti ijoollee kana mataa isaanii lumma isaanii guddisanii ijoollee kana irratti mataa gadi qabatanii dhugaa hedduu dhoksuudhaaf shari'aa diin islaamaa seeraan nutti mul'isanii asiif achi goran. Kun ammoo maqaa dha'uun hin barbaachisu waan akkanaa kana isin ustaazawwan keenya ka uummanni illee isin jaallatu nullee isin jaallan ijoolleen islaamaa addaan facaa jirtu. Sheekotiin teenne hedduun karri isin dhaabbataa jirtu gara biraati. Fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti Kamal Abdallah khayri inni dalagu waan biraati rabbi irraa haa jaallatu ayillee argeedha jefi yaalillee ka qabri galu kanaan khayri isaa waan biraati. Garuu ammoo nama islaamaa fakkaatee sirra wanti dalagaa jiru waan biraati. Ijoollee shahaadaa qabatan hedduu hamillee cabsa. Ijoollee shahaadaa qabatan hedduu hamillee cabsa. Binti islaam jechuun hiikni isaa maalidha? Binti islaamii halkan guyyaa garee shahaadaa wanti inni hojjetu hundi takkaahu saba biraatu qe'ee beeku Kamal Abdallah takka
takkaasa biraan tuqne ganda biraa sun tuqne halkanii guyyaa homa sheekaa fi ustaazota wal qabatu kana tuqa halkanii guyyaa ana mallee kayyachaa jiru kanuma dhiisi nama narrabsini binti islaam jettee shamarran islaamaa maqaan balleessini akka biraatti hin laalini akka biraatti hin yaadini jechaa jira kanaafuu iddoo banaa kanatu argamee jennaan cabaa jirra waan ta'eef iddoo akkanaa kan ustaaz awwal ustaaz rabbi nuu cufa adara rabbi ijoolleen kaama dhagahaa jirtu kabarataa jirru hundi keennaa'u arrabaa fi arraba qofa ta'ee jira ustaazawwan keenya achi dhaqanii gaazexaa ergatanii khayrii isaan dalaga warra nama arrabsu wajjin warra nama xiqqeessu wajjin kanaafuu ani yoo haasaa kiyyaa arraa irratti dogongore hin dogongorti dhiisi sirreessi naan jedha ani waan isin jettan hin didu jedha jechuun yaadni kan keessattiidhuma inshaallah hundinuu shabaabni islaamaa hundinuu gara khayriitti yoo deeme irra gaariidha wal arrabsuu dhiisee karaa qajeelummaatti yoo deeme irra gaarii rabbiin hunda kennaafu rabbiin karaa akka irratti gad nu adaabu inshaallah inni illeen yeroo takka inuma galaati ammaaf akkasii malee inuma galaati inshaallah isaafillee inni illeen haa dhiisu jechuun waan biraa dalaguu danda'a laakiin ammoo as deebi'eetiin ijoollee irratti wantoota garaagaraa gochuun gaariidha miti dhiisutu gaariidha akkas gochuutu irra gaariidha suni akka mirga isaati laakiin ammoo dhiisuun gaarii yoo fakkeenyaaf ana qeequu barbaade nama qeequu barbaade an qeeqan didu bar dhufeetiini na biratti dubbachuu danda'a mana kiyyatti kootu qenkama na biratti kootuuti waan barbaade dubbattaa yoo rabbiidha inshaallah guyyaa mana baneetiin jedhe ana bira kootuuti akkasitti haasawii rabbiin sillee akka jechuu garuu ammoo akkan jedhe sanii waan sanii wanna jedheeti rabbiin si abarakachiisu taani ammoo ustaazii waan kana ajandaa akka inni godhanneef jechuu jedha inni amma wanni gochuu barbaadu ajandaa godheeti wantoota garaagaraa gochuu barbaada san ajandaan godhinaati asitti cufaa fi guutumatti iyyuu isaafillee haa ta'u maafillee haa ta'uti guutumatti cufaatti biraa deema taani ustaaza rabbillee dhufanii jiranii sheek hamzaanillee dubbachuu jiranii haa dubbataniiti wanna jedha inshaallah ayye eega isin jettan waan isin jettan hin fudhannaa eega dubbii kana set dhaabaa jettani hin dhaabna rakkoon takkan jiru ustaaza rabbi gara mana keessanii dhufnamoo haajaa keessan asumatti geeffannamoo akkami yaada gargaarsaa kominti argaan ture eda ammoo guyyaa jummatatti beellamanne turreeyyuu yaadni sun akkam ta'e ka hayaati sun sunis akkuma jirutti ta'eeti inshaallah sunis akkuma jirutti ta'eeti nu kaleessa ballamni kenna kaleessa ballam guddaa qabannee turre duraan kaleessa yoo rabbi nu laafiseen cufnaan ajandaan garaagaraa bocamee kaleessa sababaa sanii sun gufate amma immoo rabbi nu laafisee haga guyyaan hin geennetti rabbi nu milkeesse taate yookaan illee ammoo hagas yaga danda'amu mana keetti illee deemne mana keetti dhufnee mana mubaarakatti deemne akkasitti yaada qaba yoo asumatti tufnallee jedhan asitti illee tufuu hin dandeenye rakkoon qabu yoo achi dhufnallee jettee achi illee gama lachettuu ana osoo asitti tufuun irratti tola ana yaa isin nu jettaniin kee balla waan ta'eef yeroo kamuu asitti illee yoo ta'e galmee kenna fudhanneetti deemuu dandeenya yoo cufneellee namni ka walitti qabamu ta'e achitti illee guruu dandeenya sagantaa illee sirriitti qabate waan ta'eef yoo sa'aatii qabaatte irra buluu dandeenya yoo jette asitti tufuu dandeenya akka sa'aatii meeqa qabdaarra rabbi jettee of qabuu dandeettee irraa sagantaan biraa si baasuu baate sa'a 4 yookaan gara buluu laaffisee asumatti itti fufna. Rakkoon qabu isintu maalee salaatee deebi'aa kanuma taa'u. Ustaaza wali salaatiin adeemanii ustaaza isaas jiranii kaafanis iyyaamna asumatti itti fufna inshaallah. Galmee waan maraa hiigaruuf biraan qaba waan ta'eef haala hundaayyuu duraan hubachiisaan uummata kana yeroo takka hubachiisaaniiti ammas yoo wannaati Hayaat Ibraahimoo jiraatti. waan mucayyoodha jechuudha umbaadhaan agarsiisaati. Hayaat innaa galchee kanuma jiraatte. Uummata hubachiisaanii dura sirriitti hubachiisaa. Buleen keenya wanni viidiyoo gadhiisee ture yoo kaa'aa jettan taate. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Marka baabnaari akka paarlamaa Itoophiyaa idar. maa isin warri keenya aadaa cabsitanii siree galtanii waan ta'eef kun qabu cabsaa seenaa. Ustaazonni teenya akkami nagaa qabdanii fayyaa? Nagaa alhamdulillah. Ustaazonni maa jallistan? Ustaazawwan Aasiyaa baga jiraattan maashaallah. Waalaikum salam warahmatullahi baga nagaan dhuftan. Hayaatiin galchee yoo jiraattu kompiitar naa kenni Haydar. Haydar? Namoota galu qabu inshaallah.
yaadawii kee buufachuu fedhe akkam? Ishi ustaazni keenya ustaaz